Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Fashamari kafune jira jirtu bakka jirta itine geenye rabbi subhanahu jiraatu annaga kooti galata rabbi bakka jiraatani akkasumas warroonni laayikii subscribe gochaa jirtani ulfaadhaa galatuma warroonni koomentii barreessaa jirta illee ulfaadhaa bakka jirta itti nagaa fayyaa taasisanii jechuun barbaada. Sumayyaanii akkuma beektanii mana ishee ilaallachuu dhattee Sayidoon keessan immoo miskiinati hin shawwadame dhugaa rabbi. Sayidoon hin shawwadame maaliif shawwadame beektu? Silaa saatii kanatti carraa argatee yeroo argatee kanatti fayyadamuutu irra ture. Akkuma beekamu jaarsolii ergateera. Jaarsummaa ergate namtichatti Sumayyaa itti naa himii. Sumayyaan adhufti waan ta'eef itti naa himiiti naa sobsiisi jedheeni. Saniin booddee Sumayyaan keessan onneen dhikkifatte kaa. Sayidoota addana jira seete Sumayyaa maali? Anu onneen dhikkifate. Maaliif jedhika? Sayidoon dhokateeran se'e. Wallaahi dhokateeran se'e. Isin warri laaltame warri viidiyoo sana laaltanii akka koname ta'e yoo jiraatan koomentii barreessaa dhugaa. Maaliif jennaani yorittiin waynee Sayidoon addana jira. Sayidoon addana jira. Karaa maskootii kanaan gabbuu akaan. Anasiin gadi bu'a kanatti miqba baa'allaa natti mi. Maaloo rabbii jedhi natti mi. Addana jira Sayidoon garaan koo birkitti na hidhaara. Onneen koo dhikkifataa jira narri fadhinaan sodaadhe. Addana jira ittiin. Shumarran lakkii addana keessa hin jirunne borumaaf walitti sin araarsuufanii miliktii yookaan immoo yaada siif kaa'ee ergaa qabdaa jedheeni shumarran wallaahi jedheenna Izaabeerii jedheeni achumarraan tasgabboofte. Anummaan isheen daawwachaa jirtu kuni Sayidoon dhokateeran se'e. Isinoo mee wallaahi Sayidoon dhokateeran se'e mee dhugaa rabbi namni akka kootitti tilmaamtanii akka kootii yaaddanii me barreessaa koomentii jalatti dhugaa rabbii maaliif jennaani Sayidoon dhokateera namtichi Sayidoo dhossee bakka itti ba'uuf hin se'an itti bahee gana irratti kufee dhiifama gaafatee walitti marmoodhenee gaara gana hanqeef godhanii walammatu dhenee gaaraan dhugaa nan badee hamma kaan jedhe onnee kana keessaa anallee na dhikkifatte. Ayleen dhikkifatte itti ba'inna irratti kai gaa Sayidoon jedha yaadi kiyya. Deeme ka Sayidoo yeroo kana keessa deeqi irratti kufika. Deeme ki jilba irratti kufi dhiifama gaafadhu ka. Deeme ka qashtii ko bareedduu ko lubbuu ko si du'ee si maal ta'ee si qaamee si joonja'ee si jedhee bakkee bule jedhiti irratti kufe dheneega. Homaan jiru. Kana kan nyaatame Sayidoo. Bar Sayidoon kun homaan beeku dhugaa rabbii. Waa tokko karattiin Sumayyaa argate waa tokko hin beeku. Ofuma la jooja bakkee keessa. Bar sammuun tuqamaadha. Sammuun nagaa miti. Amma namticha kana namtichi kuni karaa qallaalii walitti araarsa. Maaliif naan jedhaa? Karaa qallaalii karaa noormaalii qallaaliitu namticha ammaa kun walitti araarsuu danda'a. Ittiin deebi'a viidiyoo isaaniitti yaada kiyya isinitti mee. Attamitti walitti araarsa. Kunoo argaa jirtu Sumayyaani dhimma mana isheetii dhimma jireenya isheetii. Naam. سوي مكرونة طيب دجاج سوي لحم ولا دجاج اوكي سقليك ولا جيسي سيدربك. نعم سوي لحم ولا دجاج طيب Harkaa gattee jinni qabdi. Dhugaa jinni qabdi jaartii mana kana namni nu banne malee. Jinni qabdi. Yeroo mana haasaa ta'u Jameela. Afuran baafadhu namatti sirkiin haasa'u. Dhufee viidiyoo kana irratti haasa'a malee. Waasaappiin haasa'a malee iimoodhaan haasa'u bar. Dhugaa iimoodhaan haasa'u sirkii. Yoo biyya dawwale immoo daayirektii. Isa dhokadhe mana jala naannee naasa. Ol sagalee godha keessa Jameela takka moo weeddisti takka hin faarfatti fa'a. Weeddisti akka inni haasofneef haasaa kun harkatti qabuuf. Tanaaf muka haa nyaattu. Bunatti muka haa nyaattu maal abbaa sina guddi. Amma na dafqisiifte awwar sila ho'a keessan taa'an. Abiddatti qabsiifte jaartii mana kana. Mana keessa deddeemaa namtichi mana kana. Muka abbaa isaan dhufe gaamoo har'a. Har'a immoo jumaadha gaan dhufe.
mana keessa deddeemti. Awwannoodha akkan jedhe maali baay'eetti haasaa kun harkaa gattee misee ergatanii. Akkan jedhe kaa Saayidoonii haasaa kootti deebi'aa dhiifama ishee dhugaa shoggolno siraana uko lazzaa ነው ይቅርታ አድርጎ እሺ ijoollee dhiigana danfifte jaartiin mana kanaa Sumayyaan yeroo malee viidiyoo gadhiiste dhiigana danfifte isiniin jedha dhugaa rabbiin makaroonaa hojjechuudhaaf mataarra dhaabbatte. Gurbaan rafaa dafii hojjedhu baasii. Maali kun jedhe bashitanyaan kun dhugaa rabbii kan itti haasa'u na beeyyu. Na gubde dhugaan isiniin jedha. Wanni egaa Saayidoon akkuma beekamu hin shawwadame dhugaa rabbii Sumayyaan egaa kan isheen jettee yoo addana jiraate dhugaan natti mennaan namtichi addana hin jiru lakkii deemee inni addana hin jiru numa natti hime malee silkii dawwalee jedhe malee ani silaabeetta akka yaada kootiitti otoo achi dhadhee achitti hiigee walitti araaramaniiru ta'ee dhiifama gaafateen jedha. Baay'ee tokko jaallatti dhugaa rabbii onneen na dhikkifate jette isheen illee onneen na dhikkifate jette dhugaa rabbii jaalala isaaf qabdudha kan isheen amma kana haasoftu jechuudha. Carraa kanatti fayyadame Saayidoo boriif taaniif iyyuu maaliif jennaani Sumayyaan dhimma ishee achi dhatte waan ta'eef birri isheetiif mana isheef jettee dhatte namtichi walitti sinaa fiduu achitti kottaati walitti araaramaan jedhaan akka kootti dhugaa rabbii yoo bakka achi dhaqanii wal argu dirqama jechuudha. Kanaafuu achumatti dhiifama gaafadhu itti araaramii sin jedha namtichi walitti sinaa araarsu dhugaa rabbii guyyuma tokko wal argitanii waluma wajjin jiraachuu baatanii yoo walitti araaramanii iddoo tokko jiraachuu baatanis walitti araaramanii ijoollee walitti deemtee ijoolleen abbaa bira dhattee ishee bira dhufte bakka bareedaadha akkasitti namatti tola. Akkasi malee kana haasaa turanii tokkommoo waa'ee manichaa dubbachaa turte akkaataatti manicha bitatanii ijoolleen karaa koo dhuftanii bitachuu barbaaddanii Sumayyaan nu ergi jedha ati kottaa mana bitadhaayi jedhanii haga sadarkaa manni itti jiruunidha kan isaan himaa turanii. Ijoolleen biyya Arabaa keessa jiraatanii yoo dandeessu ta'e bitadhaa kaajoo warri mana hin qabne otoo bitattanii waan akkasii bareedaadha maaliif gaariidha nama jalaan diigamu waan ta'eef wanta seerri qabatee jiru wanta seerri beekudhatu humna ofii nama danda'e jennaani mana akkasii bitatanii bareedaadha yaaddoo tokko malee keessa jiraatta jechuudha. Akkasii kana dubbachaa turte ayyoonis Iyyaasuu wajjin viidiyoo gadhiistee turte sila. Viidiyoo nan arrabsinaa jechaa turte viidiyoo keessatti maaliif na arrabsitu maaliin isinitti balleessi ana jireenya koo jiraadha isin jiruu keessan jiraattu waan ta'eef namni tokko koomentii jalatti nan arrabsinaa maaliin isin godhee jetteetu dubbachaa turte. Iyyaasuudhaan qoricha naafiti qoricha Saayidoonii akkan olii gadi na deemne akkan iddoo biraan dhanne qoricha wayinaa hojjisiisi jetteetu qorichatti barbaadaa jirti.